عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء أركفون هردفتوتا في كبجمتوتا ساني موتي جرت نجاكسن الحمد لله قالت ربي نجاكوتي هرجت أكنت جت وفرقتني نسني فين نعم إثيوبيا كيستي وريفا يجت درانزي وري إنك كانت فنا تكون قراجة شودا بيا كانت اللي باي قراجة رجزي أما كان ما فينا كسيت وفادي سنين فين سنين جاه ودفتو تكبجمتو تكيا أكسين سنين جاه حاجة أمهاتي تنوجين ترى سبسكرايب لايك شير بوشانا وجين ترى نموني باين كيس جودا فيديو تيالال سيتو ما بعتني سبسكرايب نانغوتاني جودا سبسكرايب نانغودا سنين جاه أمتك أشتي إنها جتودا هذا جتودا وانتي نسيني وجيني ناسو دفتو فيليني قرّا كانان جتودا قرّا كانان وانتي ناسو في جتودا أكو مثلا دوريتي يرتي أرجيتاني هو دفتو تبقى بجمتو تكيا الماتويو أبا في هذا جتودا مدابرا كيسكاي أجيسودا في جتودا أولودا في جتودا نمتوكو إنها جتودا مدابرا كيسكايني أجيس مافكا وانت براوم تنجرو جستود أجيس ما في مالي كنافو أبا المجستود علمي أبا أجيسود أبا في هذا بوتا تكنت مدابرا كيس قلتي أجيسود في جستود إنا لله وإنا لله راجعون زبني بدي جرا وما تكشتي وفي قدام سنين جرا سبحانه تجيزن ورون المو قبدان المو جها المو تتفوتا قبدان وفي قدام سنين جا زبني تبلا شيء جرا زبني كنا مع جيساني تأجران إسنين جدا ومتك أشتي ومتجال لاي ولا ما كل فاتن سنين تاسا غيرو جيسان تيجي بوي بافت إيه تنادو في جيسو دلال مردو بافت إيه تنادو في سنين جا ومتك أشتي أكيسي جيسو دا أكو ما جيسو دا ما تدوري رتالكتني ومتك أشتي كيا ولا هي جيسو دك الله ده هاساجرا غير وانتك الله دني هاساني متي وانت باي نما دبودا وانت باي دمو جيسو دا نما قدي سيسو دا جيسو دا ilmi jechuudha abba ajeessuudhaaf jechuudha sababiin isaatillee mana maqaa kiyyatina deebis jedhaan jechuudha mana kana jechuudha kan abbaatii kan isaatii miti jechuudha haadha manaa fuudhetti of jalaa qabaa jechuudha waggaa 5 wajjin hin jiraatanii jechuudha mana tokko keessa waggaa 5 wajjin hin jiraatu jechuun baay'ee ulfaataa jechuudha wajjin hin jiraatanii amma jechuudha maqaa kiyyatina deebis jedheeni maatii qabeenii jechuudha maatii qabeenii gizee hunda jechuudha lolli mana saayintiitti waan ka'uuf gizee hunda waan wal dhabaniif jechuudha warri ollaa jechuudha akka kaameraa mana keessa kaayamu jechuudha kaameraa mana keessa goosisanii jechuudha innaa kaameraa mana keessa kaayamu kana jechuudha garuu osoo kaameraan sun mana san keessa kaamini lubbuun isaaniitu baddee jechuudha osoo takka taattalanii qabuu baatanii lubbuun isaaniitu baddee ture jechuudha garuu alhamdulillah galata rabbi lubbuun isaanii banne qabamanii jechuudha intaloonni waggaa 5dhaaf isaan bira teesse jaartiin ilmaa jechuudha ishiin tuni waan ilmoo hin deenyeef jechuudha ana manaa naari'an jetteet deemte jechuudha digimtii hojjisiiste jechuudha isatti digimtii hojjisiiste bakka inni waan ishiin jette malee waan biraa jechuudha homa takka godhuu hin danda'u jechuudha wanta ishiin jette qofa hojjetaa jechuudha kanaafiyyuu abbaa ofii ajjeesuudhaaf isaa jedhee jechuudha qabame jechuudha rabbii isa qabe jechuudha garuu intaloon jechuudha digimtii hojjisiiste fi jechuudha wallahi wanta gizee ammaa kana badaaleen dubbanne yoo jedhan waan hamaatu afoo jiraa jechuudha akkatti waan badaalee dubbatan akkatti waan tokkollee namarra kaayan hin qabani jechuudha wallahi baay'ee nama dhiban isiniin jaa hordoftoota kiyya amma jechuudha qabamee jira galata rabbi jechuu qabamee jira garuu jechuudha intalootiyyuu kana godhee jechuudha haadha manaa isaatiyyuu kana godhee jechuudha akka inni maatii ofiitii irratti illee hammaatu kan goosiste haadha manaati jechuudha warroonni dubartoota waan akkanaa kanarraa of eeggadhaa jechuudha huma ilmoo kan namaa kennu rabbiidha ilmoo kan namaa kennu rabbii tokkicha jechuudha mana keenyarraa bahi yoo jedhamu bahaafi humaa jechuudha bahaafi ilmoo kan isinii kennu rabbiidha malee namaa miti jechuudha kanaaf jettanii dammo digimtii namatti hin goosisina namni jechuudha ilmoo ofii dhaleeyyuu kagaraa ofii keessaa baateyyuu jechuudha in awwaalanii yoo ishiin duute awwaalanii biraa deebi'anii miti jaarsa lafa guute kana deemtanii ka biraatitti neerumtanii ka barbaaddanii neerumtanii kan isin jaalatu 50tu jira maaltu sin rakkise maaltu haga digimtii walitti hojjisiisuu dirasiisin geesse
maa inni kun waan hin taane jechuudha. Dubartoonni keenya waan akkana kanarraa of eeggadhaan isiniin jedha. Garuu akkuma ta'eyyuu ta'u jechuudha assaasaa taatee jirti. Isaallee mana hidhaa galchitee jirti jechuudha. Seerri akkanan jedhu maaliif ajjeessaan nama ajjeessuudhaaf jechuudha isaan jiru qabama waan ta'aniif qixa waan nama kana ajjeesni qixa waan abbaa ofii ajjeesiti jechuudha inni. Kanaafuu jechuudha rabbaalaafis wallahi baay'ee nama garrama. Garuu Itoophiyaa keessatti namni nama ajjeeseyyuu hagamiidhamaa miti yoosu baha. Garuu ammaaf isaan karaa mana hidhaa ofii qaxxalanii jechuudha. Akkasiin jaa hordoftoota kiyya waan akkanaatirraa of eeggadhaa. Biyya keenyaallee rabbi nagaa buusu. Biyyi keenya jechuudha biyya Yihudaa taatee jirti. Yihudaa waan rabbii gabbaran hin qabne, waan rabbii hin qabne, waan rabbii hin beekne fi Itoophiyaan teenya immoo jechuudha akka amantii ofiitti hundi isaatu nama rabbii ofii sodaatudha. Garuu jechuudha gizee ammaa kana keessa namni rabbii ofii sodaatu tokko jechuudha. Hundi isaaniitu badanii jiranii jechuudha. Hundi isaaniitu waan badii malee waan gaarii takka irraan argitu jechuudha. Rabbiin nu haa laaffisu. Wallahi jechuudha zabanni badii jira. Namni qabeenya jechuudha gatanii biraa deeman tana nyaatanii dhuganii iyyuu hin beekne tana kan jechuudha laala. Haadhuma tanaayyuu keessa deemuu dandeessi jechuudha. Tanaa jedhaniiti akiraa ofii kan boru jechuudha. Mana ofii kan jireenyaa kan boru jechuudha. Rabbii ofiitiin adda bahanii jechuudha. Ibiddatti bu'anii jechuudha. Waan addunyaa tanarraa bilic dirgimii tanaaf jechuudha. Tanaaf jedhaniiti akiraa ofii balleessanii jechuudha. Warroonni yaada akkanaatillee qabdan badii dalannaa maal goona jettan jechuudha. Yoo namni sun isin miidhe gataate biraa kutaa'e jechuudha. Rabbi hin kennatanii maa? Rabbitti dhiifattanii isiniif bar fakkiif waan tokko jechuudha yoo ati gifii gootee biraa deemte malee kan rabbiin illee irraa kasi gaafatu ati namni sitti gifii yoo godhe kasan caalu argattaa jechuudha. Kasan caalu ilmoo gizee ammaa tanaa jechuudha nama meeqatu daalee akkasitti gatu jira. Shinti beetittuu gataa jiru miti kinu in guddifatan ilmoon guuttee jirti. Jaalalli jiraate taanaan ilmoon guddifatu jechuudha. Ilmoodhaaf jedhanii yoon dhale akkana nan godhu yoo dhaluu baadhe maaliin ta'u yaani jechuudha. Ganaa lubbuu namaa ajjeessu irratti sanuu haadha fi abbaa. Haati fi abbaan keessan ulaa jaannataatii. Haati fi abbaan ulaa jaannataatii awaaj. Haati fi abbaan ulaa jaannataatii. Haati keessan dureetti illee taatu. Hiyyeetti illee taatu haati haadha. Haatuma takkaanuu madaalamtu. Haadha kee ati jechuudha qabeenya illee agafeete osoo qabaatte haadha kee jechuudha iyyeettidha jettee haadha keessan tuffachuu hin qabdu jechuudha. Haati kee mataa keetirra jirti jechuudha. Mataa keetirra haadhumti kamuu kasi dhaltee yoo haa ta'u baattu kasi dhalte bichaa miti haati haadhaa jechuudha. Haati haadha. Haadha irratti waan hin taane hin dalagina. Abbaa irratti waan hin taane hin dalagina. Abbaan abbaadha jechuudha. Wallahi jechuudha haadhaaf abbaa kasi dhalee miti kasi dhalchee miti. Nama biraatu taanan kan sin dhalleeyyuu taanan yoo siyyuu guddifatan jechuudha qixa abbaa keetiiti. Abbaa keeti jechuudha. Kanaafuyyuu haadhaaf abbaa keessan hin miidhina. Hanga isaan addunyaa tanarra jiranitti jechuudha kaaddamadha. Waan gaarii gochuudhaan kaaddamadha. Waan hamaarra fagaadhati waan gaarii gochuudhaan haadha fi abbaa keessan jechuudha kaaddamadha. Haadha fi abbaan keessan gaafa addunyaa tanarra deeman ulaan jaannataa hundi isinitti cufamti jechuudha. Hanga isaan addunyaa tanarra jiranitti waan gaarii gochuudhaan du'aayii isaanirraa fudhaa jechuudha. Du'aayii fudhaa isaanirraa. Du'aayiin isaanii sun karaa isin dabarsiti jechuudha. Bakka rakkattanitti rakkina keessaa isin baasti jechuudha. Du'aayiin haadhaaf abbaa. Nama haadhaaf abbaan eebbistee kabade jira hin jiru jechuudha. Nama haadhaaf abbaan eebbiste. Namuma haadhaaf abbaan abaarte immoo kabarakate jira. Awwaara beektanii bubbee obomboleetti jechuudha. Awwaaraa jechuudha. Nama haati fi abbaan abaaranii jechuudha. Haati fi abbaan keessan badaa fedhanillee haa ta'an. Waan fedhanuu haa ta'an. Waan gaarii hojjedhaafi malee waan badaa isaan irratti hin dalaginaa jechuudha. Waan gaarii yaadamee hagamuyyuu addunyaa tanarra hin jiraattanii. Nama ajjeesuu walitti miqqanuu dhiisaa. Kun uma takkaa nama hin xaqqamu. Ilma namaa hin xaqqamu kun. Hin xaqqamuu kun. Homaayyuu isiniin godhu jechuudha. Jireenya keessan kan buru isin balleessa jechuudha. Uma takkaayyuu isiniin godhu. Uma takka. Homaayyuu hin xaqqamu. Waan rabbii keessanitti irraa isin fageessu dhiisa inni isiniin jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hara jechuudha ingidii namu warii eegaa jiru Itoophiyaa. Wallahi jechuudha anaafillee du'aa inaa godhaa asumaan na dhukkubee
du'aayina godhaa isiin jira uummata qashtii silaa viidiyoo iyyuu maru garuu jechuudha mee haa ta'u jeetu manna aarse jennaan na aarsellee baay'ee booyeetiin dhufe akka maqaldiidhaan kolfaan isin taasoo kanaa miti wallaahi jechuudha baay'ee tokko natti dhagaame jechuudha rabbummaanu ilmoo akkanaa rabbummaanu na ana akka kiyyatti jechuudha ilmoo dhabee jiraatu sannaa way rabbiin naan kennin ilmoo baddu wallaahi jechuudha ilmoo haadha fi abbaadha hin taane ilmoo akaakayyuudhaan taane akkoodhaan taane ilmoo biyyaa hin taane rabbiin naan kennin ilmoo akkasiisan yoo taate maseena godhee rabbiin na hambisu hin barbaadu ilmoo akkasiisan wallaahi ilmoo garaa jabaattu ilmoo garaan ishii bineensi jechuudha gubbaan nama keessi bineensa hin fedhu auzi billaahi hin fedhu jechuudha wallaahi maal akkanatti yoo naaf min chiggiraalle wallaahi maal akkanatti yoo naaf ilmoo namaa guddifachuu wayya ilmoo akkana rabbi namaa kennu jechuudha wallahi jechuudha ilmoo gaarii rabbiin hunda keenya fuyyoo kennu ilmoo haadha fi abbaa ofii beektu ilmoo gadi jette jechuudha haadha fi abbaa ofii kaaddamattu ilmoo jechuudha maatii bira darbite jechuudha biyyaaf dhaabbattu rabbiin nu kennu jechuudha ilmoo rabbiin qajeelche rabbiin nu kennu jechuudha jallattu rabbiin nuuf kennini addunyaa tanaaf nuuf kennini amma garuu addunyaa tana kan ol guutee jiru ummata jallataadha rabbiin ummata jallataa kanarraa wallaahi nu qabu isiniin jaa ummata qashtii dubbiin baay'ee jajjabduudha jechuudha baay'ee ulfaataa jira gizee ammaa kanatti innaa jechuudha ummata qashtii mee haga dandeessaniin waan gaarii yaadu yaala mee mokkoraa jechuudha rabbii keessan kana ollaalati sodaadhame na arga jedhaati waan hundumaa gizee gootan na arga rabbiin jedhaati rabbiin immoo isin argaa jechuudha isin arga jechuudha bakka kamittu rabbii keessa sodaadha isiniin jedha ummata qashtii yoo balleessaa qabaadhe dhiifama naa godhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.